Kitaabonni dhugumaa hiriyoota kee warra ciccimoodha. Sababni isaas yeroo isaan irratti hirkachuu amaleeffattu miirri nama nuffisiisuu fi muufachiisuu, dhiphinni, kobummaan yookiin aariin gonkumaa sitti hin dhaga'amu. Yeroo barbaaddetti si waliin deemuu akkasuma miira kee guddisuu danda'u. Yeroo kamiyyuu odeeffannoo fi beekumsa siif qoodu. Kitaabonni gaariin yeroo hunda jireenya keessatti daandii sirrii irra si qajeelu. Maarree faayidaaleen kitaaba dubbisuu maal faadha? Of fooyyessuuf nama gargaara. Akka jalqabaatti kitaaba dubbisuun of fooyyessuuf nama gargaara. Dubbisuun yaada gaarii akka qabaattu si gargaara. Dubbisuun barbaachisaa waan ta'eef sammuu kee guddifattee hubannoodhaan akka gaggeeffamtu si taasisa. Beekumsa garmalee akkasuma muuxannoo fi barumsa jireenyaa si gonfachiisa. Waan tokko ariitiidhaan hubachuuf si gargaara. Addunyaa naannoo kee jiru caalaa sammuun kee akka socho'u taasisa. Ni guddisa. Dandeettii kalaqaa kee jabeessa. Faayidaan kitaaba dubbisuu inni biraa dandeettii walquunnamtii kee gabbisa. Dubbisuun jechoota kee fooyyessuu fi dandeettii walquunnamtii yookaan hariiroo kee ni guddisa. Akkaataa dubbii kee kalaqaan itti fayyadamtu akka cimsattu si gargaara. Walquunnamtiin gaariin nama jireenya hundumaa keessatti barbaachisaadha. Kitaaba dubbisuun yookaan kitaabotii dubbisuun beekumsa dabala. Kitaabonni aadaa, duudhaa, aartii, seenaa, teessuma lafaa, fayyaa xiinsammuu fi dhimmoota gama jireenya biroo hedduu akka ilaallu dandeessu si taasisa. Ammallee kitaabota dubbisuun dhiphina hir'isa. Kitaaba gaarii dubbisuun addunyaa haaraa fi dhiphina guyyaa guyyaa kee akka salphatu si gargaara. Waan gaarii hedduu qaba. Sammuu, qaama fi lubbuu kee irratti dhiibbaa gaarii geessisa. Sammuu kee ni kakaasa. Akkasumallee meeshaalee fayyaa kee cimaa akka ta'u taasisa. Ammaas kitaaba dubbisuun gammachuu guddaa kenna. Kitaaba tokko yeroon dubbisu gammachuudhaan dubbisa. Al tokko kitaaba akka malee na booji'e gonkumaa dhiisuu hin barbaadu. Dubbisuu nan jalqaba hanga xumurutti. Yeroo hunda kitaaba gaarii dubbisuun gammachuu guddaa kenna. Faayidaan kitaaba dubbisuu kan biraa kunuunsa yaadata. Dubbisuun gara addunyaa yaada fi kalaqa kee guddisuutti si geessa. Dubbisuu ilaalcha adda addaatiin qoratta. Osoo kitaabota dubbistuu yaada, suura fi yaada haaraa fi kalaqaan haaraan gara sammuu kee ni dhufa. Sammuu kee illee ijaaraa deema. Akka kalaqaan yaaddu bilisummaadhaan akka yaadduu fi yaadan kan kee akka fayyadamtu si taasisa. Kunis yaada yookaan imaajination jedhamuun beekama. Kitaabota dubbisuun ammas dandeettii xiinxala kee ni guddisa. Dubbisa sochii qabuun gama jireenya kallattii hedduun qorata. Waan dubbiste gaaffii keessa galchuun yaada kee guddifattee akka ibsitu si gargaara. Yaadonni haaraan dubbisa sochii qabuun sammuu kee keessatti akka ka'anii fi hiikaa barbaachisaa akka uumtu si deeggara. Kitaaba dubbisuun ammas nuffii hir'isa. Maastareetiiwwan hawaasummaa hunda irra taa'uu baattus wanta gaarii barbaadde argachuun dubbisuu adeemsa nuffisiisaa ta'uu danda'a. Kitaabni harka kee irra jiru garuu haala nuffisiisaa irraa si oolcha. Dhaggeeffattoota dhuma irratti amalli dubbisuu amaloota gaarii namni tokko qabaachuun barbaachisuudha. Kitaabonni hiriyaa kee isa guddaa ta'uun isaanii sababa qabatamaa fi guddaa qaba. Kanaaf amala dubbisuu gaarii horachuun baay'ee barbaachisaadha. Hundi keenya dubbisuu qabna. Guyyaa guyyaan yoo xiqqaate daqiiqaa 30 firii mi'aawaa kanaa argachuu qabna. Bakka tasgabbaa ta'anii gammachuu guddaadhaan dubbisuu, kitaaba gaarii dubbisuun muuxannoo hunda caalaa nama gammachiisu qabaachuun ni danda'ama.